kana suma jirti afaayidhaan as taa'u jirti kenna. Alla Faisal dhufe. Alla Faisal dhufe. Alla Faisal dhufe yaa Rabbi Khaliqa. Daawwattoota xiyyeelina harkeetiin jira. Faisal dhufe. Faisal ulaa banatee gabbee baree daawwattoota inshallah du'a inaa godhan hin baasan. Nin baase inshallah. Liinaan kun asin jirti kitaara kana jala jirti jechuudha. Afaan hidhanii jechuudha looka hidhanii. Harka duduubatti hidhanii akkasitti hidhaasan keessa jirti jechuudha daawwattoota keenya. Inshallah nin baase waan fedhee yoo ta'e. Ulee xiyyeessatti hin dhiisee yaa Rabbi eegisha. Daawwattoota keenya Faisal jira. Faisal jira. Inshallah nin baase waan takkan taatu inshallah. Nin baase inshallah daawwattoota keenya. Faisal bira jira. Faisal amma itti gabbina argina bakkaatti. Sagalee xiyyeedhaan dhagahu waa Faisal. Faisal bakka dhufe hin beeku inshallah. Kasih itu daawwattoota keenya eegaa mana kana seenee jechuudha. Wanta kan ta'u inshallah isin bakka jirtanitti waa inaa godha. Liinaan hin baasa inshallah. Rabbi naaf haa laaffisu malee garuu Faisal jechuun mana kana keessatti deemaa jira jechuudha. Faisal saniin fira sodaadhe kun akkuma argitanii ulaa banadhee hin jira jechuudha. Waa kanaan hin fira cabse ulaa banadhee. Ulaa bareedee jira jechuudha. Ulaa banadhee jirti jechuudha. Isin jechuudha kabajamuu daawwattoota keenya kun akkuma argitanii ani Abdallaadha jechuudha. Bokkuma isin jirtu nageenyi keenya fayyaan isin bira haa jiraatu isin jecha kun akkuma beekamu deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma viidiyoo duraan argitanii jechuudha. Wanta akka harkaan qabu qarraa kanaan harkaa qaba. Dukkana keessaan jira jechuudha daawwattoota kabajamtoota keenya. Inshallah mana san keessa seeneetiin jechuudha mana hunda ifaa birraa cufee mana kana keessa jira jechuudha. Faisal faatu mana kana keessa jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii bakki liinaa itti jabeessan san dhufeetiin achi jira jechuudha daawwattoota keenya. Inshallah Rabbi si haa laaffisu naan jaala bakki kalee galgala isaatiin itti jabeessan san ifaa yoo fayyadamu. Mana kana keessa mana meeqaa jira jechuudha. Mana tura boonuu saddeeti jira jechuudha. Inshallah yoo Rabbi naa laaffise liinaa bakka kanarraa niin baasii jedhin abdii qaba jechuudha. Akkuma argitan kun fuula kiyya xiqqishoo mul'adha malee mul'adha jechuudha. Qarraa malee uumaan jiranii daawwattoota keenya. Namaatu haasawaa jira saniifu nafaana tura nu hordofaa inshallah bakka jirtanitti nu hordofaa du'aa inaa godhaa mana san keessa seeneetiin mana san keessa jira jechuudha. Yoo namoonni baatanii ifaa qabsiisee hin garsiisa. Kunoo akkuma argitan daawwattoota keenya ifaan gartanii ulaa kana galgala liinaatti cufan sana baatana jechuudha daawwattoota keenya saniifu ammaa kana ani jechuudha ulee xiyya fudhadheetiin mana kana keessa deemee takka fattasha. Maaliif yoo jettanii beekanii ifaa dhaamsa jechuudha. Dukkana keessa taa'eetiin dukkana keessatti jechuudha. Namni hunda'u dukkana keessatti takkaan qabee gafuudhee isaan hunda'u jechuudha. Ulaa kana ulaa liina cufanii ulaa kana an dirqama ulaa bakkittuu kana ulaa kana dirqama cabsuun qaba jechuudha. Ulaa kana dirqama ulaa kana cabsuun qaba. Cabsuuf hin deemu ulaa kana inshallah bakka jirtanii du'aa inaa godha. Maaliif yoo jettanii ani kun waan tanaan ibsachaa deemu jira jechuudha. Dukkana keessa waan kana ibsachaa deemu jira jechuudha. Bakki niin seenee maskootii yookiin ammoo xaaqa yookiin ammoo shubbaaqa achiniin seenee jechuudha. Shubbaaqa irraa seenee inshallah akkasii jechuudha. Daawwattoota kan ta'anii nafaana tura na hordofaa jechuudha. Kun asiniin seenee jechuudha. Kun akkuma argitan kana bakki iddoo kanaan seenee jechuudha. Asiniin mana kana keessa seenee jechuudha daawwattoota keenya. Mana kana bakka kanaan seenee jechuudha. Inshallah kabiyyi kun jechuudha jechuudha. Mana kana keessa inshallah daawwattoota keenya kun akkuma beekamu asitti waan harkadheetiin jira jechuudha. Waan ulaadhaan cabsu waan ulaan cabsu harkadheetiin jira jechuudha. Asuma gubbaan harkadhee jira mee kun olaana as gubbaan harkadhee jira jechuudha. Waan ulaan cabsu inshallah Rabbi naa laaffisu jechuudha. Kan akkuma qabu du'aa bakka jirtanii naa godhaa Oromootiyya. Rabbi si haa laaffisu naan jaali du'aa naa godhaa du'aa qullii naa godhaa inshallah bakkuma jirtanii. Maaliif yoo jettanii ammaan tana seenee jechuudha bakki itti olii naa bitan san seeneetiin jira. Kalau pakai sari nak kaya sari, aman tak ada masuk dalam sini juga besarnya. Mana ada itu? Agak sepuluh kabar betul dah betul terkenya lah. Waan ulaan cabsan asirraa hin harkadhee jira jechuudha. Inshallah Rabbi naa laaffisu ulaan tana jechuudha. Akkuma argitan kana ulaan tana jechuudha. Ulaa liinaa keessa jabeessa suni
ulaa tana jechuudha daawwattoota keenya maaliif yoo jettanii kun akkuma beekamu kanaas ulaan cabsan jechuudha. Harka beetiin jira jechuudha. Inshaallah rabbi naa laafisu ulaa tana banee ulaa tana bakkittoo tana cabse jechuudha. Dirqama seenee leenaa fuudhuun qaba nafaana turaadha na hordofa inshaallah rabbi naa laafisu. Bakki jirtanii du'aa ija tokko leenaa godhaa. Akkasii jechuudha ulaa tana cabsanii dirqama seenuu qaba. Akkasii shaakala daawwattoota keenya ulaa biraa cabsaa jira. Ulaa cabsuu jira jechuudha. Du'aa ina godhaa isin inshaallah baasnina inshaallah ni baasa ulaa cabsuu jira jechuudha. Misbaala yaasu jira jechuudha. Otanaan misbaala yaasu jira. Ulaa cabseetiin jira jechuudha. Bakka tokko keessa buuseetiin jira. Inshaallah kunoo jechuudha. Tanaasiin keessa jiruuse daawwattoota keenya inshaallah du'aa inaa godhaadha. Ammaan tana jechuudha xawwaadhi asuma mana kana ol seenee nama jira hunda fira laalee jechuudha. Nama jira hunda laalee bakka sanitti inshaallah namaatu haasawaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana ulaa tanaaniin banee seenee jechuudha. Tanaaniin misbaala birraa hiikee seenee inshaallah. Tan harka qabadheetiin jechuun ammaan tana daawwattoota keenya tan ofirraa bakkittoo waan kana jechuun ofirraa hin kaayee jechuudha. Waan kana achumatti hin deebisee jechuudha. Inshaallah daawwattoota keenya lafaan turaadha. Waan takka illee hin ta'an inshaallah rabbi naa laafisu malee waan takka hin ta'u jechuudha. Seeni eegaan mana kana seene akkasii jechuudha daawwattoota keenya eegaan mana kana seene jechuudha. Waan takka hin ta'u inshaallah isin bakka jirtanii du'aa inaa godha liinaan hin baasaa inshaallah. Rabbi naa laafisu malee garuu Faisal jechuun mana kana keessa deddeemaa jira jechuudha. Faisal saniin fira sodaadhe kun akkuma argitanii ulaa banadhee hin jira jechuudha. Waa kanaan irraa cabsee sodaatti banadhe. Ulaa banadhee hin jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya ulaa banadhee hin jira jechuudha. Ulaa liinaa isaa keessa jabeessan jechuudha hin jira. Inshaallah. Rabbi naa laafisu ulaa banadhee hin jira. Seenuuf hin deemata daawwattoota keenya bakka jirtanii du'aa inaa godha inshaallah rabbi naa laafisu jechuudha. Kunoo bakka jirtanii du'aa inaa godha daawwattoota keenya. Ol seeneetiin jechuudha. Nama mana ana keessa jiru takka takkaan laalee jechuudha. Adda baafadhee walitti deebine inshaallah. Rabbi naa laafisu garuu maaliif yoo ta'e namni haasawaa jira jechuudha. Bakka kana keessa namaatu haasawaa jira jechuudha wantoota ta'e. Akkuma argatan mana kana keessa mana meeqaa jira? Mana kurfaa meeqaa jira jechuudha. Akka lama sadii afur shan mana shanii jira jechuudha. Mana kana keessa mana shan mana bakka shan jira jechuudha. Saniif deemeetiin dhageeffadha lafaan tura. Sagalee ijoollee hundaa jira.
Insyaallah kerja Tuhan udah. Daawwattu keenya ijoolleetu jira jechuudha. Mana kana keessa ijoolleetu jira jechuudha. Maaliif dalliinaa bakka isaan kaayan hin galle. Horii kana asumatti afaan hidhanii as taa'u jechuudha. Alla Faisal dhufe. Alla Faisal dhufe. Alla Faisal dhufe yaa Rabbi Faaliqa. Daawwattoota keenya arkeetiin jira. Faisal dhufe. Faisal ulaa banatee gabbee baree daawwattoota keenya inshaallah du'aa hin abuudhaan hin baase inshaallah. Liinaan kun asiin jirti gitaara kana jala jirti jechuudha. Afaan hidhanii jechuudha looka hidhanii. Harka duubatti hidhanii akkasitti hidhaasan keessa jirti jechuudha daawwattoota keenya. Inshaallah hin baase waan fedhe yoo ta'e. Uleeti keessatti hin dhiisee yaa Rabbii keenya. Daawwattoota keenya Faisal jira. Faisal jira. Inshaallah niin baasa waan takka hin taatu inshaallah. Niin baasa jechuudha inshaallah daawwattoota keenya. Faisal bira jira. Faisal amma itti gabbina argina fakkaatti. Sagalee dhiirana dhaga'u waa Faisal. Faisal bakka dhufe hin beeku inshaallah. Suutatti ilaala akka biraan yoo inni mana ol seenee jechuudha. Awwaalii deemee bakkittuu liinaan jirtu dhaqa. Inshaallah du'a inni godha. Liina arkeetiin jira jechuudha. Liina hidhaa jirti gidaara jalatti hirkisanii hidhaa jirti jechuudha. Inshaallah liina akkuma dhagaa haasawaa jiran jechuu isaan nan agarre haasawaa jiran. Isaan haasawaa jiranii daawwattoota keenya maaliif godhatanii nan agarre jechuudha. Isaan haasawaa jiran jechuudha. Ammaan tana ani liina arkeetiin jira jechuudha. Faisaliitu olii gadi deemu jira. Jimaa qabee quufuu olii gadi deemu jira jechuudha. Inshaallah wanta kan ta'u du'a hin godha daawwattoota keenya. Liinaan hin baasaa hin baasaa. Dhagaye. Mana keessa haasawaa jiran jechuudha. Liina. 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 Gamas dhaabbataa isin nan agartu jechuu isin. Isin akka malee godhan fakkaatte. Liina. Yaa daawwattoota keenya dhageessu jechuudha. Dirqama amma kee deemee jechuudha. Isin fuudhuu qaba. Isin fuudhee jalaa baasuu qaba malee Faisal kun manatti ol deebi'u akka Faisal manatti ol deebi'u eeggatu jechuudha. Hanga Faisal manatti ol deebi'u eeggatu Faisal asiin gadi deemu jira. Antanaanii ulaa isaanii cabsee seenaa jechuudha. Waan kanaan ulaa isaanii cabsee seenaa jechuudha. Waan kana birraa asuma kaayyadheetiin jechuudha. Inshaallah. 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 Waan takka ta'uu daawwattoota keenya. Deebi'u jira Faisal manatti ol deebi'u jira jechuudha. Inshaallah niin baasaa du'aa hin godha jechuudha. Liinaa fi achi fila. Gamas kaayanii liinaa hidhanii jechuudha. Haadaan hidhanii afaan hundee hidhanii liinaa gamas kaayanii. Inshaallah waan takka taatu niin baasaa daawwattoota keenya du'aa hin godha. Inshaallah Faisal akkanatti olii gadi deemu jira mana keessa ijoolleetu jira ijoollee mana keessa jira. Khijaan kun mana maan seennee alku Faisal mana seennee yaa daawwattoota keenya.